Mee namoonni akka koo kana du'a mucayyoo kana hin amaniin jirtanii maaliif jenna ammallee awwaalamtee jirti akkasii gaafa jedhan keessi koona namaniin jira maaliif jennaan kaleessa dhugaa akka chaansii silkii banee mucayyoo kana suuraa ishee irratti riippi jedhamee gaafa jiru nama dafee jalqaba silkii natti agarsiisana soba kuni namni namatti mooraan jedhe dhugaan isiniin jedha maaliif jennaani nuti injirra jirna garuu boruuf jiraanna boruuf akkas koona waa baay'ee haasofna dhugaa rabbi maaliif ganama gahuu keenya jechuudha galgala bullee ganama gahuu keenya iyyuu wanti nuti beeknu hin jiru dhugaan isiniin jedha maaliif jennaani baay'ee jechuudha du'a akka malee du'a baay'ee laphee nama cabsu du'a baay'ee tokko jechuudha garaa namaa keessa bahuu hin dandeenye maaliif jennaani hin beeku keessattuu warra hamma boo'icha ishee oolle jedhanii boo'icha isaarratti intervuu ta'anii too haasa'aa jiran irraa immoo gaafa gurra itti qabdanii hin beeku namoonni tokko wanti haasaan sun dhugaadha jedhee keessa keessan baay'ee tokko akkasii shakkitan akkasiin keessa keessanitti yoonnattan illee sin taasisa maaliif jennaan odeeffannoowwan adda addaa akkuma argaa jirtan kana miidiyaa kanarra kallattii kamiiniyyuu asiif achi deematii jira haa ta'u malee mootu keessi kun namanne du'a ishees ta'ee isa namni jedhu jechuudha garuu gaafa namoonni tokko argaa jirtanii durumatti wal lolaa jiranii durumaa hin beeknaa akkasii waa baay'ee jechaa jiru maaliif sin jedha keessi keessamne han dhugaan isin jedha jireenya nama jibbisiisa maaliif hinjirra jennee boruuf hawwii godhachuu hinjirra jennee boruu geenya jechuu baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokko maaliif rifaatuun erga kaleessa yeroo sana silkii banee too suuraa mucayyoo kanaa irratti riippi jedhu argeeti amma yoona miidiyaa irrallee galuu na jibbisiise akkasumallee jechuudha jireenyallee isin jibbisiisa bakka tokkotti waa baay'ee keessa keessanitti gaafii isinitti ta'a amma naaf isoo jiraachuu baatanuu hamma kanaaf isoo dadhabuu baatanii isin jechisiisa hin dhoksin maaliif namni dhoksuu danda'a rabbi garuu dhugaa ishee haa baasu baay'ee tokko laphee nama cabsa baay'ee tokko jechuudha nuti namni halaala amma kana rifanne nuti namni halaala amma kana keessi keenya bakka wantoonni adda addaa nutti dhaga'ame keessi keenyatti warri isheen irraa dhalatti haadhaaf abbaan ishee sun yoo maal ta'an waan jedhu gammatuun nama dhibu dhugaan isiniin jedha maaliif jennaan namni tarii sa'aatii kana suuraa ishee kallattii kan kamiin iyyuu dhoobee tooniyyuu deddeebisee 5-4 ittiin nagadachuu danda'a kuni garuu waan ittiin nagadatanis miti waan ittiin maallaqa hojjetanis miti garuu keessi namaa immoo gizee akka kanatti dubbattanii baafachaan sin qallala dhugaa amma yoonaa awwaalamteerti jedhamee gaafa namoota awwaalcha ishee oolan irraa intervuu dhaggeeffadhu bakka wanti tokko dura koo dhufe eenyu wajjin jiraatanis eenyuun amananis eenyuutis immoo jedhama akkasumas immootu namni waa baay'ee jechuu danda'a dhugaan eessa jira laata isin jechisiisa kanas ta'ee sana dhugaan akkuma jedheyyuu rabbi harka jira nama harka miti waaqayyo dhugaa ishee hin dhoksin baay'ee tokko garuu laphee nama cabsa baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa maaliif jennaani jireenya isin jibbisiisa ani akka kootti jireenya na jibbisiise kanaaf jedhee boru jedhee osoo hawwuu baadhee kanaaf jedhee bakka karoora osoo baasuu baatan yoo isin jechisiisa maaliif ilma namaa ta'e namni jireenya isaa keessatti boruuf akkasan godhadhaa boru bakka akkanaan ga'a boru maatii kootiif bakka akkanaa waan akkasii dabarseen maatii koo akka gammadan taasisa jedhee namni hawwii guddaa qaba nama ta'e garuu immoo kichuu kanatti gaafa fiigdee bakka garaa ofii hin ga'in taphattee osoo hin quufin har'a gizee asitti umuriin ishee kun gabaabbatu hedduu takka nama gaddisiisa boroo maal dhageenya iftaanuu kan kana caalu maaltu dhufa jenna garuu guyyaadha guyyaatti waanuma sana caalu guyyaadha guyyaatti wanta sammuu keessaniif boqannaa kennuun argitanii wanta sammuu keessan gammachiisuun agartanii gadda yeroo hunda cinqata wanti nuti dhagaa oollu jechuudha kanaaf dhugaan isin jedha ani maaliif jennaani amma yoonaa sa'aatiin rifaatuu sanatti rifadhee qabee mataan amma yoona na waraanaa jira maaliif baay'ee tokko rifadhe garuu namni nama biratti immoo gizee waan akkasii yoo ta'e waan of jechan waan akka abbadanitti fakkaachuu danda'a kan keessa keessanii isintu beeka keessuma keessanitti obsitu jechuudha keessa kootiin obse baay'ee tokko jechuudha maaliif akka waan nama kunu kana dura beektaniitti maxxantanii nama sana amalasaa beektaniitti tarii ani miidiyuma harratti beeka malee qaaman guyyaa tokko ishee bira ga'ee argee sin beeku garuu miidiyaa harratti immoo nama sin boqabeetti bakka yeroo hunda yoo ilaaltanii bakka ija keessantu itti sirrifata namni kamiyyuu jechuudha haa ta'u malee har'a mootu akka kanatti kichuu kanatti gaafa ishee muramtu baay'ee tokko jechuudha gadda hamma kana hin jedhamnetu isinitti dhaga'ama hin beeku warra ishee sana yoolaan
Maaliif nutiyyuu namni halagaan hamma kana halagaan kun akka kanatti jechuudha argaa jirtan dhugaan isiniin jedha ammallee awwaallee galle jedhanii warra boo'icha ishee sanatti intervuu ta'aa jiranii hin beeku dhugaa ana gaafinati ta'a waanuma duute iyyuu natti hin fakkaatu in amannellee keessi koo jechuudha kanaaf maatii ishee maal ta'a laata rabbi dhugaa ishee hin gatiin waaqayyo dhugaa ishee haa baasu baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko laphee ishee cabsa jireenya fuulduraa bakka akkasin jireenyi hin hawwine akka namoonni asiifachi odeeffannoo daddabarsuu kan ammoo gaafa laaltan keessa keessanitti deebitanii eenyu wajjin jiraanna eenyu wajjin mana tokkotti galla jettaniitti isin shakkisiisa maaliif hin beeku dhugaa kana jedhee irraa dubbachuun baay'ee tokko afaan kootti illee qaanii na ta'e akka namoonni amma warri boo'icha ishee oole warri kana dura itti dhiyaatan irraa dubbataa jiranitti baay'ee tokko isin gaddisiisa eenyuun amanni eenyu wajjin jiraanna eenyuutis immoo nama kooti jettanii eenyuutis immoo kuni foon kooti yookaan lafee kooti maaliif abbaa manaa fi haadha manaa jechuun ikkoo qaama tokko hin beeku ani kana hin jedhu ammallee amma namoonni afaan guuttatan irraa dubbatan kana dubbachuuf hin danda'u maaliif rabbi harka jira dhugaa waan ta'eef jechuudha waaqayyoodha kan dhugaa micayyoo kana baasuu danda'u ammas tana rabbi dhugaa ishee hin gatini garuu sanas ta'ee kana baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee tokko jechuudha laphee si cabsa ani gadda hamma tanan jedhamne natti dhagaame hin beeku waaqayyo lubbuu ishee hamaaru rabbiin kaanii miti jechuudha maatiif isheetiif jechuudha firoottan isheetiif jajjabina haa kennu kuni baay'ee tokko jechuudha waan boruuf iftaanitti laphee namarraa hin haqabnedha isaan warra dhalee dhalchee guddisee sadarkaa kanaan ga'e miti namuma kamiyyuu jechuudha keessattuu namni miidiyaa kanarratti ba'ee nama miidiyaa kanarratti beektan hin beekani baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokko laphee nama cabsaa baay'ee tokko namatti dhagama maaliif jennaanii hin beeku kanaaf obboleewwan kiyya erguma kaleessa sa'aatii sanaatti qabee namoonni viidiyoo 5-7 irraa hojjetantu jira takkitii tan akka kanatti ba'eetuma jechuudha keessa kootti waan natti dhagahame kana dubbachuudhaaf gadda hamma kanan jedhamne waan laphee kootti natti dhagahameef hojii kaanii hojii mana keessatiyyuu jechuudha baay'ee tokko osoo na cannaqu maaliif akka waan nama baqaa jira miti namni sirritti kana dura itti maxxanta nama fira keessan ta'e akka waan akkasitti na jalaa hubamantti keessi koo jechuudha hin beeku hamma kana jedhee irraan dubbadhu kanas ta'ee sana waaqayyo lubbuu ishee hamaaru maatii firoottan isheeti rabbi jajjabina haa kennuun isiniin jedha egaa obboleewwan kiyyaa waanuma hunda keessatti iyyuu rabbi dhugaa ishee hin gatiin jedha maaliif waaqayyo dhugaa ishee haa baasu maaliif isheen baddee jirti dhugaan ishee awwaalamee nafin waaqayyo dhugaa ishee haa baasu baay'ee tokko nama gaddisiisa